Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keeleliitu bakka jirtu nageenyi rabbii bakka isin jirtanitti isin akka qabu isiniin jira. Eegaan har'a viidiyoo baay'ee garaa nama nyaatu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira jechuudha. Akkuma argitan kana viidiyoo argaa jirtan kun jechuudha. Shamarreen kutaa 12ffaa tan turte jechuudha. Qormaata biyyoolessaa fudhachuuf gara yuunivarsiitiitti kan imalte jechuudha guyyaa 3 dura. Akkuma argitan kanatti jechuudha ulfa yookaan ammoo ulfa garaa qabdi. Kanaaf akkuma qormaata kutaa 12ffaa fudhachuuf gara yuunivarsiitiitti ramadamtee jechuudha. Guyyaa 3 dura eega ramadamtee booda mana barumsaa keessatti mana barumsaa yuunivarsiitii deemtetti jechuudha. Ciniinsuun qabdee jechuudha. Dayuudhaaf ciniinsuun qabdee akkasumatti jechuudha fuudhanii hospitaala geessanii mana barumsaa keessaa fuudhanii hospitaala geessan jechuudha. Egaa hospitaala geessanii akkasitti hospitaalatti nagaan deessee jirti jechuudha. Kun baay'ee garaa nama nyaataa haadhaa fi ilmoonis jechuudha amma akka haala gaarii keessa jirtutti kan himamu jechuudha. Waan hedduu garaa nama nyaatu jechuudha. Biyya san keessatti baay'ee garaa nama nyaataa namni akkanatti ulfa garaatti qabatee dhiisaati namni nagaatu baratee bakka tokko gahuun baay'ee ulfaata. Hanga fedhe sammuun kee gaariis yoo ta'e cimaas yoo ta'e jechuudha biyya san keessatti baratanii mindeeffamuuf yookaan ammoo hojii argachuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Akkuma beekamu waliin bahinu jechuudha. Mee amma shamarreen tun jechuudha heerumtee abbaa manaa ishii harka godhattee jechuudha. Abbaa manaa godhattee eega turte ulfaan jechuudha barnoota isii itti fuftee jechuudha. Barnoota isii akkuma itti fuftee jirtuun itti fuftee jirtuun jechuudha garatti ilmoon haftee jechuudha ulfa godhattee jechuudha. Akkasumatti ulfa sanii waliin ishii fi ilmoo ishii qallee qabattee jechuudha barumsa ofii itti fufuu eegaltee jechuudha. Akkuma itti fufuu eegalteen kunoo rabbi waan dadhabu hanga ji'a 9 guutuu garaatti baattee turte jechuudha. Akkasumatti barnoota ofiillee hordofaa turte jechuudha. Ji'a 9 boodaan jechuudha barnoota kutaa 12ffaa eegefitteetiin jettee ramaddii qormaataaf jechuudha ramaddii yuunivarsiitiitti ramadanii akkasumatti ulfuma saniin kaatee yuunivarsiitii deemte jechuudha. Eega deemtee jette achitti rabbi ilmoo kana kenneefii jechuudha. Kun baay'ee waan garaa nama nyaatudha baay'ee waan nama gammachiisudha maaliif kan nama gammachiisu jechuun maal jechuudha namni tokko abdii yookaan ammoo abdii barnootaaf qabu jechuudha. Abdii barnoota qabuuf bakka tokko gahuuf hamilee qabu irraa kan ka'e jechuudha. Ergaan ilmoo gara qabate boodayyuu barnoota ofii itti fufee galmaan gahuudhaaf ifaajaa jechuudha. Tokko ammoo akkuma nagaa qabuttu akkuma fayyaa qabuttu jechuudha barnoota baradhu eeguu jedhaniin barnoota isaatu dhiisee jechuudha akka fedhe ta'ee barnootaan malee hafaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha biyya san keessatti namoonni wanni barnoota irraa abdii kutachiisu illee jira jechuudha. Innis maal inni yoo baratan jechuudha akkuma baratanii barnoota ofii xumuranii jechuudha yuunivarsiitii irraa eebbifanii akkuma bayanii jechuudha barattoonni keenya irra caalaan isaanii manatti deebi'anii jechuudha ganaa warra maatii isaa hiyyeessa jechuudha. Maatii hiyyeessa isaan barsiisuu ture jechuudha. Qoraan itti gurguratee waan qabu itti gurguratee qotiyyoo itti gurguratee jechuudha isaan barsiisuu turetti deebi'anii jechuudha ganaa isaan wajjin osoo warri isaanii baratee barnoota fixee hojii argateetiin uf duratti na jijjiiruu danda'a na gargaaruu danda'a jedhanii jechuudha. Carraan isaa ammoo yuunivarsiitii keessaa baheetiin maatii isaatti deebi'ee maatii isaa wajjin ganaa takka hojii misoomaa dalagaa jechuudha qonna jechuudha. Kanaaf deebi'ee biyyatti deebi'ee maatii isaatti deebi'ee harka maatii eeggachuu eegalaa jechuudha. Eega barnoota ofii xumuree digirii qabu jechuudha kan waan adda addaa qabu jechuudha. Ganaa harka maatiitti deebi'aa jechuudha. Kanaatu hamilee barnoota biyya keenya sanii nama kochisiisaa jechuudha akka hin barannee jechuudha. Kun ammoo akkuma jirtu ta'ee jechuudha barnoota kana itti fufuu maaliif sammuun kiyyaa'uu naagaa yoo waan tokko baradhee na barbaachisaa jedhee jechuudha barnoota isaa akkuma jiru itti fufaa jechuudha. Kun waan baay'ee namatti toludha. Mucoon tun hedduu dhugaa yoo dubbanne baay'ee garaan nyaatte illeedha jechuudha. Baay'een gammadee fi ture illeedha baay'ee rifadhe illee jechuudha. Maaliif wanti nama rifachiisu akkasitti akkas taatee jechuudha. Akkuma argitan kanatti jechuudha ulfa garaatti qabattee barnoota isii barattee jechuudha.
Yoo wanti tokko hafee jechuudha fakkeenyaaf yoo kan hojii argadhaa maatii kiyya jijjiiraa of jijjiira jetteetiin akkasitti barnoota isii itti fufte jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa. Carraan isaanii maal akka ta'u immoo baay'ee nama waan baay'ee garaa nama nyaatu jechuudha. Rabbiin isii fi daa'ima isiillee nama biyya kanaaf saba isiitiif tajaajilu rabbi isii haa godhu jechuudha. Hedduu nama gammachiifti, hedduu garaa nama nyaatti. Nutis jechuudha warri hafillee akkuma hafetti barnoota keenya osoo itti fufnee haala gaariidhaan warroonni biyya keessa jiran jechuudha barnoota isaanii abdii barnoota irraa muruu baatanii baay'ee namatti tola jechuudha. Maaliif barnoonni nama barate qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Oromoon yeroo ammaa kanatti jechuudha haala gaarii irra jira jechuudha. Barnootaan sadarkaa ol kutaa irratti argama jechuudha. Kun baay'ee carraadha jechuudha. Uummata keenyaa fi saba keenya uummata Oromootiif jechuudha kun carraa guddaadha. Haaluma kanaan itti fuftanii jechuudha barnoota keenya osoo abdii irraa murachuu baatanii barnoota kana baratanii jechuudha baay'ee namatti tola. Kanuma wal qabatee jechuudha dhaamsi yeroo hedduutti jiru jechuudha. Warroonni gara yuunivarsiitiitti qormaata kutaa 12ffaatiif gara yuunivarsiitiitti imalaa jiran jechuudha bakka iddoolee garaagaraa keessatti miidhaan garaagaraa irratti gahaa jira jechuudha. Miidhaaleen irratti gahaa jiran kunniin ammoo baay'ee waan garaa nama nyaatu jechuudha. Makiinaa garagaluu makiinaa irraa kan ka'e jechuudha baay'ee garaa nama nyaatanii. Kun haala gaariidhaan baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Hedduu nama ajaa'iba.